Bittaa xaa'oon wal qabatee aangawoonni kisaaraa birrii biliyoona 5.6 ol geessisan jedhaman himataman. Aangawoota mootummaa faayidaa isaaniif hin malle argachuuf yookaan argamsiisuuf dambii bittaa xaa'oon cabsuun kisaaraa birrii biliyoona 5.6 ol geessisan jedhamuun shakkaman irratti himanni malaammaltummaa cimaa banamuun gabaafame. Abbaan alangaa ministeera haqaa himata sadaasa 21 dhiyeessuun sadaasa 24/2025 mana murtii olaanaa Lidataa dhaddacha dhimma yakka malaammaltummaa cimaan himata irratti bane. Himatamtoonni kunniin seera adabbii yakka 321A labsii yakka malaammaltummaa to'achuuf ba'e 881 muraa 2007 keewwata 91A fi 2 darbuun taayitaa isaanii seeraan ala fayyadamuun yakka malaammaltummaa irratti hirmaachuun shakkamanii akka himataman gaazexaan Riippoortar gabaaseera. Abbaan alangaa aangawoota olaanoo koorporeeshinii hojiilee qonnaa Itoophiyaa 7, hojii raawwachiisaa fi ittaanaa geejjiba galaanaa fi loojistiksii, hooggansa olaanaa ministeera qonnaa 1 fi hooggansa olaanaa dhaabbata madaallii qulqullinaa Itoophiyaa 2 irratti ta'uun gabaafame. Aangawoonni kun aangoo isaanii seeraan ala fayyadamuun faayidaa isaaniif hin malle argachuuf yookaan argamsiisuuf waliigaltee qajeelfamaa fi dambiilee idil addunyaa xaa'oon ittiin bitamu beekaa cabsuun ta'uun gabaafameera. Himatamtoonni kunniin waliigaltee ala xaa'oo kana geejjibsiisuun mootummaa fi uummatarra kisaaraa birrii naannoo biliyoona 5.6 ol geessisan jedhaman. Darbees xaa'oon kun qulqullina akka hin qabne osoo beekanii gara biyyaatti akka seenu haala mijeessan jechuun shakkaman. Kan odeeffannee Addis Istaandard Afaan Oromooti.